dinagdee guddifachaa carraaqachaa nagaa magaalaa fi eeggachaa waliin jiraachuun hedduu barbaachisaa dhugaan isiniin jaa Dirree Dhawaa diidama ni saaman malee ni haatan malee qabeenyi isii silaa arra isin walgaheeti Jabuutii dhaafafee Harargee walgahee achi Finfinneetti illee faca'uu danda'a ture. Arras qabsoon guddaan kan ta'uu qabu dachaatuu fi faras magaalaa waliin dhaquu osoo hin taane Koneelii fi gandakaa waliin buusuu osoo hin taane Dirree Dhawaa waliin guddisuudha jechuudha. Afatiisa magaalaa cabtuu waliin dhaquu osoo hin taane Jijjigaaf Jabuutii walitti hidhuudha. Dirreen Dhawaa jiddu galeessa baha Itoophiyaadhaati. Dirreen Dhawaa jiddu galeessa gaanfa Afrikaadhaati. Dirree Dhawaa malee Jibuutiin jiraachuu hin dandeessu. Jabuutii malee Dirree Dhawaa jiraachuu hin dandeessu. Jimaa keessan eessa gurgurattan? Akkasumaami yaa'iin Dirree Dhawaa dhaggeeffadhaa keerroo. Yaa'iin Dirree Dhawaa Jabuutiitti rakkoo uumti. Nageenyi Dirree Dhawaa Jabuutii oowwa qabdu san qabbaneessiti. Kana beekuu kan danda'uu qabdan jechuudha. Kanaaf namni keenyas jirtan ka aadaadhaan wal fakkaattan ka afaaniin wal fakkaattan haraara irratti hoggaa waliin buunee dubbii sabaa gochuu haa dhaabnu. Manguddoo haa dhaggeeffannu. Hattuun saban qabdu. Hattuun sabani qabdi. Iyyaalli sabani qaba. Iyyaalaa fi hattuu if keessaa qaba. Morma qaba. Poolisa kenna. Hattuu jecha waliin lolina. Namni ollaa hate boru mana galee kiisha seena jechu. Namni re'ee ollaadha hate boru lukkuu ayyoo isaati hataa ittiin dhiisina. Poolisa wajjin akkuma gartanitti ijoollee isin keessa guddatte kaafaan hunda beeytu gara hoggansaa dhufanii jiran. Jajjabeessaa yeroo isaan jallatan karaa deebisaa yeroo isaan laaffatan humna itti godhaa. If dura yoo adeemtan taate dinagdeen naannoo kanaa ni guddata. Dirreen Dhawaa akka amma dura gaafa nuti ijoollee beeynu sanitti jiddu galeessa daldalaa jiddu galeessa qaroominaa tanamuu dhaquudhaaf hawwu tanamni irraa dheessu kan irraa itti walarii osoo hin ta'in kanamuu itti godaanu gochuun ni danda'ama. Kanaaf wanni guddaan ani isin dhaamu Finfinneetti xabaqaa anaa isin jira iyyaadayina. Amma booda sharriin Awaash ceetee gadi hin dhuftu tana beeka. Achumatti murra. Asittis fitnaa akkan uumamne namni keenya akka walitti hin buune qaanyiidha sitti himu. Somaaleef Oromoo wallolteen qaanyiidha. Qaanyiidha waan nurra walloltan takka hin qabdani. Sabni biyya kana keessa magaalaa kana keessa jiru akka wallee beekan afaan hundaan faarfametti saba nagayaa saba wal jaalatu. Saba itti hinaafan ta'uu danda'uudha qaba. Kanarratti jabaattanii akka dalaydan poolisoonni keenyaas hogganoonni siyaasaatis warri bifa adda addaa kana keessa jirtan hawaasa keenya wal quba qabaattanii wal hammattanii akka jiraattaniin isin dhaamuu barbaada. Atarraa argee afaan Oromoo ለማሰሙት በአማርኛ ለመናገር ፈልጋለሁ። በመጀመሪያው ለክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። ዋጋውን ቢወደድ ከምትሰራው ዶሮ ትንሽ እንድታስቀምሱኝም አደራ ማለት ወዳለሁ። ትልቁ መልእክቴ ይቺ ከተማ በደንብ ስለማውቃት የሰላም ተምሳሌት መሆኗን እኔ መናገር የሌለብኝ በብዙ ቋንቋ የተዘፈነላት የተወደሰች ከተማ ሆና ሳለ ባለፉት 27 ዓመታት ዘራፊዎችና ሌቦች እናንተን እያጣሉ ኪሳችሁን ሲቦረብሩ ነበር አይደለም እንዴ? ይቺ ከተማ ከእንግዲህ በኋላ ዘራፊዎችና ሌቦችን እያስተናገደች እርስ በርሷ የምትጋጭ ሳትሆን ህዝባችን ተከባብሮ ተዋዶ አብዛኛውን ጊዜውን በሐሜትና በቅጅት ሳይሆን በስራና በሽቀላ ላይ እንዲያስተላልፍ መልእክቴን ማስተላለፍ ወዳለሁ። ድሬዳዋ የነጋዴዎች የሥራ ሀገር አይደለችም?
ስራ ፈቶች ናቸው ሰው የሚያጣሉት። ስራ ፈታው ስራ እንዳያስፈቷችሁ ሰላማችሁን፣ አንድነታችሁን፣ ፍቅራችሁን እንድታጠናክሩ ከውስጣችሁ የበቀሉ አዳዲስና ጎበዝ አመራሮችን በመደገፍ ሲደክሙ በማበረታታት ከመንገድ ሲወጡ በመቅጣት ሽማግሌዎችን በመመረቅ ህዝባችንን ማቀራረብ አስፈላጊ ነው። ቅድም በአፋን ኦሮሞ እንዳልኩት ሌባ ብሔርም ሃይማኖትም የለውም። ከጎረቤቱ በግ የሰረቀ ቤት ገብቶ የእናቱን እንቁላል መስረቁን አይተውም። መጀመሪያም ከእናቱ እንቁላል ስለሆነ የጀመረው። ስለዚህ ለሌቦችና ወሮበሎች መጠቀሚያ ሳትሆኑ ከማንኛውም ብሔርም ሆነ ከማንኛውም ሰፈር የሚመጣን ሌባ ከፖሊስ ጋር በመተባበር ለህግ በማቅረብ ሰላማችሁንና አንድነታችሁን እንድታስከብሩ አደራ እላለሁ። እኛም ባለንበት ለከተማችሁ ለከተማችን ያለንን የምንችለውን ዕውቀትም ሆነ ንብረት አስተዋጽኦ ለማድረግ ቃል እገባለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። ረመዳን ወሊና ጋር